السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفونة هندومتي كيسنو بقدراتني أبولين كي يوروني بورجي في الرابلة سوفي قامة كيسن استبي قامة كيسني قتني قامة كيسن كرسي بريدة إسني باسو كسم وروني هرم كيسن سنجلاجي حالة بريدة إسني بدوف جتوتا جتو هندن دين تكا هم بيتن جدي يادا دوبا إسني باسو قام كيسن شيبي قام كيسني إسني بريتو وان أجا إيوا إسني قبل دجرا كنافو وني كوني نبرتي أرجما سانين بودا بقى كانت أنا نكتي قبة فتة دي أنا قبة فتة تكا ما كلامه أكتي سنيدا man kalama eegeettinayt booda amma kanin dhugaa jiru halkanii hiraata booda jechuudha. Hiraata nyaattee san booda bismillah anna hiraata eega nyaatte booda aannan qalaasa tokkoo fi isa maan kalamatti nayda gana malee fuxuura eega nyaatte booda aannan haganaa fi isa maan kalamatti nayda jechuudha. Nyaata booda dhuida nyaata sinamanii cufa waan ta'eef ati dirqama beela'uu hin qabdu. Nyaata keessaan nyaadhu ganamaa fi galgala faxara booda hiraata booda dhuida guyyaa 15 keessatti lawxii isaa argita. Hedduu bareedaadha, waan keemikaalarraa bilisa ta'edha. waan mana keessatti hojjetamu keemikaalarraa bilisa ta'ee waan fayyaa malee nama hin miinedha. Guyyaa 15 keessatti faayidaa isaa argita. Akkasuma warrootanii coggaarraa qabdan borisinii hojjedha. Coggaarraa yeroo gabaabaa keessatti kan namarraa balleessuu akkasii na hedduu bareedaadha. Bitadhaa fayyadamaa. WhatsAppiin na dubbisaa isin jedha. ውድና የተከበራችሁ ደንበኞቼ አሁን ያሳየዋችሁ የጠጣሁት ሐሊብ ሰውነታችሁን ለማሳመር እዚህ ጋር ምንድነው የሚባለው የተሰባበረ ፊታችሁ የተሰባበረባችሁ እና ቦርጭ ያለባችሁ ሰውነታችሁ ቅርጽ ሴት ልጅ ቅርጽ ሲኖራት ነው የምታምረውና ቅርጽ እንደኖራችሁ በቃ ሼፕ የሚባል ነገር